Mata dureen nuti har'a wajjin ilaallu sirna bulmaataa sagalee Waaqayyoo maatiidhaaf kenne kan jedhu kana jalqabna jechaadha. Bulmaata akkaataatti wal bulchuun danda'amu Waaqayyo sagalee isaatiin maal jedhe laata kan jedhu tokkoffaa abbaa manaatiif qajeelfamni kenname maayin? Abbaa manaatiin akkas jedhe Waaqayyo sagalee isaa keessatti. Akka ofii keetiitti haadha manaa kee jaalladhu jedha. Efesoon 5:25, 5:28, tokkoffaa Phexros 3:7, Qolaasaayis 3:19. Akka jedhu akka ofii keetiitti haadha manaa kee jaalladhu jedha sagalee Waaqayyoo. Qajeelfamni inni dhiiraaf laate haadha manaa kee jaalladhu jedha. Dubartiin dhiirarraa kan isheen barbaaddu inni guddaan jaalala. Namni kamuu jaalalan barbaada, garuu special and specific heart adduma ta'e onnee yookiin yaada addaatiin dubartiin kan isheen dhiirarraa barbaaddu jaalala. Dhiirri immoo kan inni dubartiirraa barbaadu ulfina, ሪስፔክሽን የሚባል ነገር አለ። ክብር dhiirri dubartiirraa ulfina barbaada, kabaja barbaada. Kan hin dagatin. Dubartiin immoo dhiirarraa jaalala barbaaddi. I love you jedhan sana duwwaa miti jaalala jechuudha. Jaalalatti agarsiisu, ho'atti agarsiisu jechaadha. Egaa akka ofii keetiitti haadha manaa kee jaalladhu jedha. Sagalee Waaqayyooti kun. Inni kan biraan abbaa manaatiin maal jedhee? Abbaan manaa mataadha jedha yookiin hoogganaadha jedha. Efesoon 5:23 irratti mataan haadha manaa jedha abbaa manaatii jedha. Egaa calluma jedhanii ameen jechuudha kuni. Dubbiin Waaqayyoo idiitiin qabu dhugaadha waan ta'eef jechaadha. Macaafa qulqulluu keessatti wanti afur ulfaataadha. Waan afur hiiktee akka barbaadde gochuu hin dandeessu. Tokko wayii sadan tokkummaa Waaqayyooti. Nan ibsa jechuufi sammuu nama caalaa nama maraacha. Nan gana jechuuf immoo jireenya nama dhabsiisa dhugaadha waan ta'eef. Kanaafuu akka inni jirutti fudhachuudha. To express, to affect or loses our mind. So accept as it is. Ganuudhaaf, ibsuudhaaf rakkisaadha. Ibsuun sammuu nu caala, ganuuf immoo jireenya nu dhabsiisa. Kanaafuu sadan tokkummaan hin cimu. Akkasuma xamanii dhiisi. Waca kenna qini. Lammaffaa wayii gaa'ilaati kunoo. Dubartii tokkoof dhiira tokko walitti fidee biyyi isaa maaloon isaa waliin isaan beekamuu saalli gargarii dhiira tokkoof dubartii tokko walitti fidee jarri kun mirgi isaanii eegamaadha. Mataa garaagaraa qabu, qaama garaagaraa qabu, saalli isaanii garaagaraa walitti fidee qad godhee dabaleetu ati mataa dhiiraatiin yaadii jedha ishee dubartiidhaan. Qaama kee immoo akka barbaadde gochuu hin dandeessu jedha isheedhaan. Qaama kee akka barbaadde gochuu hin dandeessu jedha isaanis. Jarri kun waliin beekanii fidee walitti fida safuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Intala haadha ishee baqattu, qullaa ishee dhoffattu, gurbaa abbaasaa qullaasaa dhoffatee fiigee gola lixu, intala fiigdee gola lixu, abbaaf haadha ni baqatu, walii isaaniitti immoo qullaasaa ni mul'isu. Maal amma kun itti yaaddee beektaa ammati? Waan akkasii. Haadha baqatti, abbaa baqata. Ofumaa baqanna immoo malee hunda isaa beeku isaanuu fincaan keenya maaloo keenya isaan turraa miicaa ture qaama keenya kan abbaa keenya haadha keenya turraa miicaa ture. Nuni dhokannee gola keessa fiinnu kun haadha baqannaa beekuuf isaanoo saayizii isaa maaloo isaa xurii isaa maaloo isaa beeku ofumaa dhokannaadha gola keessa fiinna malee. Intalli haadha baqattu kun maaliif gurbaadhuma har'a wal argan kana kan walii isaan beeknetti qullaa ishee argisiifti? Inni maaliif qullaa isaa argisiisa? Kanaafuu safuudha. Maal irratti qoricha hojjete Waaqayyo itti yaaddaati qaba. Kanaafuu waa'ee gaa'ilaa kana baay'ee nuun galu itti fayyadamna garuu itti jiraataa irraa gaa'illi kan Waaqayyoodha kennaadha. Manaajirri gaa'ilaa immoo Waaqayyoodha akka barbaadde gochuun dandeessu. Feestaalii konaalaadhu mi'a konaalaadhu fudhadheen deema dhala kee fudhadhu sana godhi. Namitti hima kana jaan arguun barbaadu niitii kana jaan arguun barbaadu jedhu namoonni yeroo tokko tokko. Yeroo akkas jedha waanuma lafa gaggala gashan fakkaata. Garuu eessayyuu hin ga'an. Maaliif hoogganaan gaa'ila sanaa Waaqayyoodha. Eessoo ga'uu hin danda'an. Kanaafi
Incima wayiin gaa'ela. Cal jedhii jiraadhu. Namni ibsa jechuun isaa ulfaataadha. Dinqiidha. Lama hiree waan cimaa tokko Sillaaseedha inni sadan tokkummaa lammaffaa kunoo wayii gaa'elaati illee. Inni sadaffaan immoo wayii cuuphaa qulqulluuti. Cuuphaa qulqulluu fudhadhu. Beektota meeqatu irratti wal lole? Galuu fiidi. Maartin Luuter, Zwingli, Calvin fa'a yoo fudhattan isaan kana ilaala. Zwingli fi Calvin let us reform everything jedhan. Waan hunduma isaa haaressina jedhan. Martin Luther immoo no. We accept what is right and they reform what is wrong or leave it jedhe. Waan sirriite akkuma inni jirutti fudhannaa isan taane immoo haaressina hin dhiibna jedhe. Achirratti walii galuu dadhaban. Amma ammaatti addunyaa kana irratti wayii cuuphaas gaaffii qabanan hin rakkata baay'eensa. Garuu macaafa qulqulluurreera waan nama rakkisu sumni tokko hin qabu. Kanaaf warri kun ni ulfaatu. Arfaffaa iskaatoloojii. Iskaato means time or last. Logi means steady. Wayii bara dhumaa jechaadha. Barri dhumaa yoom dhumaa guyyaan isaa yoom? Yesuus yoom dhufa? Qixa kamirra bu'a yeroo dhufu? Karaa kamirra immoo dhufu? Addunyaan mana bal'atti eessatti mul'ate eessatti dhiisattee yaadda? Inni du'e abiddi kan gubee du'e jira. Elektirikiin kan ajjeese jira. Bishaanni kan fudhate jira. Bineensi kan nyaate jira. Du'aa kaanami kun hundumtu. Dhugaadha immoo. Kun amma sitti hin cimu? Garuu anatti hin cimu. Sila waan hin jirreessatu fide waan ta'eef maal kaasuu dadhaba? Dandeettii Waaqayyootti nan amanaan siin hin beeku. Kanaaf kun arfanni cima. Warra ciman kana keessa wayii abbaa manaati gaalaali gaam. Abbaan manaa hoogganaadha jedha. Isheenis mataa qabdi innis mataa qaba. Mataa abbaa manaatiin geggeeffamaa jedha. Mataa dhanneedhamu kun itti gaafatamaadha. Bulchaadha. Qajeelchaadha. Astadaadaariidha jechaadha. Hojiima bulchiinsa Waaqayyooti kun. Mootiin 3-4 hin barbaachisu tokko barbaachisa. Mana akka inni hoogganu akka inni mana isaa geggeessu Waaqayyootu godhe jechaadha. Kana yeroo jennu immoo dubartiin waan beektu waan ishee gashu hin jiru. Gab jedhu dhiironni tokko tokko. Gab jedhin jedhin seexanaan gab jedhi malee haadha manaa keetiin akkas hin jedhin. Yesuus gooftaadha. Maal beekti dubartiin hin jedhin maal wallaalte? Waliin mari'atanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Dubartiin namaa ol miti namaan gadis miti. Namaa ol akka isheen hin taane kan ibsu lafee mataa keessaa fuudhee isheen uumne Waaqayyo. Namaan gad akka isheen hin taane kan ibsu immoo lafee miillaa keessaa hin fuune Waaqayyo. Lafee cinaachaa seenterii walakkeessa namaatii fuudhe qixxee namaati dubartiin kanas beeki yoo dhagaa hirta ta'e. Kan biraan abbaa manaatiin maal jedhe Waaqayyo? Tajaajili jedhe. Tajaajiluu yeroo jennu fooniif lubbuudhaan ishee tajaajilu jechaadha. Foon yeroo jennu walqunnamtii saalaa wajjin raawwachuu. Waan ishee barbaachisu qibaatii uffata. Wantoota jireenya ishee barbaachisan nyaata dhugaatii gaafa rakkinaa gaafa dhukkubaa bukkee dhaabbachuudha. Lubbuu tajaajiluu yeroo jedhan immoo dhimma lubbuu wal qabatu immoo dhimma hafuuraan kan wal qabatu immoo sagalee Waaqayyootti wal tajaajiluu gooftaa keessatti ayyaanaaf araaraa Waaqayyoo keessatti of eeguudha. Wal eeguudha kun. Efesoon 5:22 akkasumas 28 5:28 jechuudha. Ha dubbifannu dubbifadhaa. Ximiitoos 1:5-8 Titoo 2:4 dubbisi dubbii Waaqayyo. Kanaaf abbaan manaa jaalala argisiisuu qabaadha manaa isaatti. Mana isaa immoo geggeessuu qaba, tajaajiluu qaba. Haadha manaatiin akkas jedhe. Abbaa manaa ga'ee isaa finneerraa daddafeen dubbadhaa. Haadha manaatiin immoo akkas jedhe. Abbaa manaa isheetiif haa abboomamtu jedheen. Efesoon 5:22-28 tokkoffaa Phexros 3:1 abboomamuun baay'ee barbaachisaadha. Dubartoonni tokko tokko maammasaa yookiis boojjitoo baatanii abbaa manaatti kan mataa raasan jiru. Danqaraa fudhatanii kan lafa dhidhiituu barbaadan jiru akka kotte duudaa. Kanaaf warra akkasii yoo jiraattanii lajab dheeraa xiqqoo ishee taragaaggaa sammuutti deebi'aa abboomami abbaa manaa keetiif.
Kun sagalee Waaqayyoota aadaa keenya amantii keenyaadhas kabajamuu immoo qaba. Kanaaf abboomamuun baay'ee barbaachisaadha. Kabaja laachuufiin baay'ee barbaachisaadha. Hiriyaasaa birattis qofaattis kabaja barbaada dhiirri. Haaleluyyaa. Tajaajila fooniif hafuuraa kennuufii qaba. Kennuufii qabdi haati manaa dhiiraaf akkuma isa kan dhiiraa sila haasofne tajaajila fooniif hafuuraa kennuufii qabdi. Walqunnamtii saalaa wajjin raawwachuu, dhimma nyaataa adda addaa gargaartuu jedhanii dheesilas raddaatii gargaartuu jedhama. Kan isa gargaartu kan isa fakkaattu kan gargaarsa gaafatu eeyudha beektu kan gargaarsa barbaadu isa dadhabaadha. Dhiirri dubartii malee dadhabaa ta'uunsaa gamanumaan hubatamuun baay'ee barbaachisaadha. Ha gargaartu laa. Mirga dhiisee waan barbaade dhufu akka aadaa keenyaattis akka amantii keenyaattis haati manaa gargaartuudha. Bakka hin gargaarti abbaa manaa ishee. Kana yeroo inni immoo ashkarii jechuu miti hojjettuu jechuus immoo miti akka hojjettuutti kan ilaalan jiru akka ashkarii wayii. Ati dadhabaa waan taateef si gargaarti. Uumamuu waan dadhaboota nuyi dubartii malee. Ishee kana sammuu keetti qabadhu dhiirri dhagaa hir'ata ta'e. Dubartiin dhagaa hir'ata ta'es immoo baay'ee utaaluuf faraggatuutu hin taane kennaa waaqayyooti akkati dhiira gargaartu. Kennaa uumamaati. Kabaja jaalala jechaadha. Kanaaf isheen walqunnamtii saalaa wajjin raawwachuu wantoota adda addaa gochuu fi wantoota mana keessatti barbaachisan dubartoota tokko fudhattan utuu isaan jiranii abbaan manaa wayyaa miiccata waan adda addaa godhata. Dubartoota tokko fudhattan immoo suufii qofaatti keessi, shamusii qofaatti keessi, kaalsii qofaatti keessi, pantiisaa qofaatti keessi, qabattoosaa qofaatti keessi. Manni keessi bakka shooppingii ma fakkaata shooppii wayii. Bocatti baaftee zanaa gootee abbaa manaa ishee kunuunsiti. Warra akkasii kun warra seera waaqayyoo raawwatanidha. Dubartii tokko gaaf tokko akkas jetti. Dhiirri tokko akkuma daa'imaa kunuunsa barbaadaa isheen akkasii ishee faraggachuu barbaadduudha jecha isheen dhaga'iin. Ofii ishees daa'ima ishees bushuu hin dandeessu kun hin baddi boriin ari'atamti jechaadha. Gargaaruudha malee koo'ee kunuunsaa miti dubbichi. Kanaaf shamuuzii isa kam uffattee deemtu, kootii isa kam, surree isa kam isa jedhu haadha manaatu marata yoo wal jaallatu ta'e jirri. Maaliif dhiirri tokko erga fuudhee booddee haadha manaasaatti bareeda malee waa biraatti bareeduu hin qabu. Dubartiin tokko erga heerumtee booddee abbaa manaa isheetiif bareeddii abbaa manaa isheetti bareeddi malee waa biraatti bareeduu hin qabdu hin dandeessus. Waan abbaan manaa keessa irratti hin jaallanne hin uffatin na jibbisiifte wayyaan kun yoo jedhe dhiisi. Wayyaa sana yeroo sirratti jibbu achumaan si jibbaa. Fedhiin foonii dhiiraa karaa ijaa jalqaba waan ta'eef wanta inni sirratti jibbe dhiisi. Isheenis immoo uffata kana hin uffatin siin jetteetti yoo ta'e dhiisi. Isheen isaaf jiraatti inni immoo isheedhaaf jiraata. Inde vice versa is true. Dubartoonni tokko wanta inni jaallatu hin uffatan. Ganaan dhura bakkee baasu, achi bakkee baasu, achi isaanii bakkee baasu, achi bakkee baasu mandara keessa deemuu barbaadu. Qaamaan heeruman malee yaadi isaanii kan hin heerumne dubartoota baay'ee jira. Garuu maqaaf abbaa manaa bira jiru. Dhiironni tokko baay'een isaanii qaamaan fuudhan malee yaadi isaanii hin fuune ammayyuu ganaa fuudha. Caaltuu bashaatu, kitilee biddiiqee, olaanee, sirriiqee fiddiiqee ganaa barbaadu mandara keessa deemanii. Firuu koo, onnee koo, minaaminii koo ganaa baay'eedha. Bilbilli isaanii footoo dhaltuu, footoo dubartootaa, footoo namoota adda addaa, ababaa adda addaatiin guutuudha. Dhiironni baay'een rakkina qabu. Deebi'aa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Fayyaa maqaa Yesuusiin fayyaa maqaa Yesuusiin fayyaa. Dubartoonni tokkos waa baay'eetti of mul'isuu barbaadu. Girgirgir namoonni jedhan kun rakkoo qabu. Waaqayyo bannaa nuuf laata. Kanaaf haadha manaati Waaqayyo akkas jedhe sagalee isaa keessatti abboomamii dhiiraaf abbaa manaa keef abboomamii jedhe. Dubbii Waaqayyo akka jedhu macaafa fakkeenyaa keessatti akka jedhu boqonnaa 19:14 irratti haati manaa hubattuun kennaa Waaqayyooti jedha. Haati manaa hubattuun kennaa Waaqayyooti. Haati manaa kennaadha Waaqayyoon namaa kenna. Haati manaa
dandeessuun abbaa manaa isheetiif gonfoodhaadha. Ishee yellaasiftuun garuu akka dhukkuba lafee bosossiisuutiidha. Fakkeenya boqonnaa 12 lakkoofsa 4 dubbisaa miraqaati. Dandeessuu amalasaa, amala ijoollee ishee, ciqi ijoollee ishee, kan ollaa ishee, kan mana ishee keessaa rakkinni jiraatus, bal'inni jiraatus dandeessee dubartiin jiraattu baay'ee barbaachiftuudha. Gonfoodha isheen akkasii. Gonfoo jechuun kan ittiin miidhagan sitoota akkoonoo. Waaqayyo bannaa nuuf laatu. Akkeedhu haadha manaa mana ishee qabuu dandeessu eenyutu argachuu danda'a ree? Isheen callee gati jabeessa hundumaarra guddaa hin caalti. Abbaan manaa ishee nama na ta'a. Qabeenyi isatti hin hir'atuudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 10 irra jira. Akkasumas 11 hanga 12 dubbisaa 31 10 hanga 12. Akkasumas immoo boqonnaa 31 15 hanga 30 mee dubbisaame dinqii jira. Kanaaf qabeenyi isatti hin hir'atuudha. Qabaa mana ishee kan beektu eenyutu argata laata? Dubartoonni tokko tokko qabaa mana isaanii hin beekan. Tuttuqanii abbaa mana aarsu, ijoollee walitti naqu. Akkaataatti ijoollee tuuyisan, akkaataatti ijoollee nyaachisan, akkaataatti ijoollee adaban, akkaataatti ijoollee barsiisan hin beekan. Faraggaxanii utaalanii buluu barbaadu. Kun immoo hin danda'amu. Danda'ii buli. Qabaa zayitii beeki, qabaa xaafii beeki, qabaa inqulaalii beeki, qabaa hanqaaquu, qabaa ollaa beeki, qabaa keessummaa beeki, qabaa firaa beeki, qabaa hiriyyaa beeki. Qusannaa mana keessaa beeki. Jireenya keetiif ulfina waan ta'eef jechaadha. Waaqayyo gooftaan hubannaa guddaa nuuf laatu. Tiyaadaa. Qabaa mana kee beeki. Seexanni yeroo baay'ee yeroo ayyaanaa kana eessa oola jettanii amma riseerchii geggeessitanii mana baala tidaarotaa ooluu filata yeroo baay'ee. Maaliif jettanii? Dhaqee qaxadhee ishee yaabbata. Tu abbaan manaa jiru dhaqee haadha manaa hin saalfatu seexanni beektu saalfiin beeku. Ishee haifatu gooftaan Yesuus malee. Fayyaa managaa ani wayyaa kanaan ayyaanan ba'uuddi. Dhaqee immoo wayyaa bitee dhufa. Caammaa kanaanis hin ba'u na dabbareeddi. Caammaa immoo bitee dhufa. Inuma rakkateen jiru namoonni akkasii kan nama rakkisan. Eeshi kana hundumaa immoo godhama immoo. Okay. Kana hundumaa godhee fi ayyaana miilanaa nyaata adda nyaannaa itti jedha yookiis bakka nyaata addaati nyaata addaa qophaa'a. Nyaati hundumtuu qophaa'e hundumtuu sirratee gaa'oo fedhe gaashee kanallee nagaadhaan baanaa jedhanii yeroo jalqaban mana mataan naqa itti immoo mataa hojjechuu. Achi dhattee halkan sa'aatii 7-8tti galti. Inni taa'ee mataa. Hindaaqqoon urgaa jirti waxiin hindaaqqoo nyaanni mana keessaa urgaara namni afaan kaa'u hin jiru achi taa'ee gorora halkan sa'aatii 8-7tti warafaa ayyaana'oo bor ayyaana'oo mana mataa bulti isheen. Kanaaf ciqii dhufaa dhaanii wal dhiisuu jira isheen bareechitee dhufti inni immoo irraa luqqiseetu mataa malaaxaa godha dhiigi dhangala'uun kanuma qaalaa seexanni mana warra baala tidaarii oolti waaqayyo ishee haifatu. Mataanis danda'ame, qallamnis danda'ame, waan hundumtuu danda'ame yeroo waan hundumti isaa xumuramee immoo amma immoo koshinaalitti dhattee daabboo gubdi. Daabboon gubatama immoo keessummaa yeroo dhufu yeroo gadi fuutu daabboon gubataadha, buddeenni gubataadha yookiis immoo waxiitu gubataadha yookiis buddeentu bukataa ta'a. Bokokaa shagaadha manaa bokossaa oola. Keessummaadhaan nyaadhaa dhugaan jettuu mana riyyaa ishee nattu bokokaa oolti jechaadha. Kanaaf warri bokokaa ooltanii hin bokokinaa. Tooftaa seexanaa irratti baraa. Yoo inni bukates yoo inni gubates amantii maan keessa darbi baga ta'e seexana iddoo dhoowwadhu siin jechuu barbaadeetan yoo sitti tola ta'e fudhadhu. Hin ta'u hin taanaan immoo borootti dhaxxa. Gubachuu dhaga. Hubachuu dinnaan gubachuun hin hafu. Yookiin hubatanii boqochuu yookiin immoo hubachuu dhiisanii gubachuudha baqa. Kanuma keessaa malee filannoo kan biraan maaltu jira jettanii hubannaa waaqayyo nuuf laatu. Kanaaf namoonni tokko tokko rakkina gurguddaa qabu. Gaafa ayyaanaa of eeggadhaa. Waan argatte nyaadhu, waan argatte uffadhu. Yoo dandeesse dhaqi nyaadhu, yoo dandeesse immoo waami nyaachisi. Kanaachi tal jedhi mana keessaa galateeffadhu. Hafuurri qulqulluun bara baraan haa eebbifamu. Gaa'ila namaa kan diigu akkas akkasiiti. Toora bara, akkaataa bara. Gaafa ayyaana malee biiffeen hin bitamu, televizyiiniin hin bitamu, jiipaasiin hin bitamu, soofaan hin bitamu. Karooraan jiraadhaa, waliin jeeqinaa, waliin nyaatinaa. Yesuus gooftaadha abbo.
Diigina mana waldaa. Gaa'illi mana waaqayyooti. Itti fayyadame dheesii laate malee akka barbaadde gochuu hin dandeessuti. Callumettee sin jaalladhettee dhiirri yeroo sitti bilbilutti iyyuutu hin taane jireenya kana beekuun barbaachisaadha. Barumsa kana sammuutti qabachuun barbaachisaadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf walii tajaajiluun barbaachisaadha. Gaafuma seeksii yookiin immoo wal qunnamtii saalaa siree irratti dhaqanii haadha manaarra faraggaxuu malee akka qibaatiin ishee barbaachisu, akka moodeesiin ishee barbaachisu, akka uffati ishee barbaachisu, akka karoorri adda addaa ishee barbaachisu kan hin beekne dhiirota baay'eetu jira addunyaa kanarra. Siree marratti ol baanii haadha manaarra utaalu kanumatti itti tola. Isan dagatan bakka malee qibaatiif barbaachisaa, uffatatu ishee barbaachisaa, hin dhukkubsattee laata, maaliidha laata, qibaatii isa kamtu immoo fuula isheef ta'a kan jedhu namni riseerchii geggeessu hin jiru qorannoo. Sammuutti deebi'aa warri dhiirotaa. Sammuutti deebi'aa warri dubartootaas. Collettaniif hin baxaabbaxinaa. Qibaatii isa kamtu fuula koof ta'a jedhis immoo bari. Yeroo mataa koo hojjetadhu isa kamtu mataa caccabsaa isa kamtu hin caccabsuu kan jedhu beekuunis kee immoo gaariidha. Yaa. Akka keetti mana kee keessa jiraadhu dhiirris dubartiinis malee akka baluun jedhin akka baluun sirbaa morma nama jal'isaa jedhu zarii warra kuushi Oromoo warri jedhaman kun. Waaqayyoo bannaanuuf anaatu. Sabni keenya akkasidha. Maal jedhaa? Akka baluun sirbaa morma nama jal'isaa jedha. Kargiteen sirbiin akka mana keetti jiraadhu. Dubbii waaqayyootu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 26 irratti dubartii miidhagduun dubbii alanfattee haasa'uu hin beekne akka amartii warqee funyaan booyyeetti jiruutii jedha. Dubartiin tokko tokko baay'ee miidhagu garuu rakkina qabu. Afaan isaanii rakkisaadha. Waan afaan isaanii keessaa ba'u adagaadha. Akkuma macaafa qulqulluutti yoo laallee wantoonni miidhagan kun jala isaanii rakkinatu jira. Wayii Liyyaa fi wayii Raaheliin beektu mitiire. Ishee miidhagduun sun kooraa gaalaa jala waan gaarii kan isheetti fakkaate waaqayyotti immoo kan hin tolle waaqa tolfamaa fuutee baate. Yaaqoob karaatti qabame. Karaatti nama qabsiifti. Karaa nama dhaabsiifti. Wantoonni mimmiidhagduun kun sirrii miti. Of eeggachuun gaariidha. Waaqayyoo bannaanuuf alaatu. Bannaanuuf alaatu waaqayyoo bannaanuuf alaatu. Kanaaf dubartii miidhagduun dubbii alanfattee haasa'uu hin beekne akka amartii warqee funyaan booyyeetti jiruuti jedha. Booyyee isa laaqii laaqu. Isa laaqii keessaa mixii biirii funaanu beektu. Ammatu warqee fuula isaatti yookiin immoo kalaadaa isaa sanatti gootanii ittumaan lafa jeeqa jechaadha. Kanaaf buddeen duwwaatu hin taane obboleetti dubbii alanfatanii haasa'uu bariisiin jedha sagalee waaqayyootu. Think before speak jedhu adiin warri adii. Think before speak jechuun utuu hin dubbatin fuula dura. Itti yaadi jedhu. Ilaallatanii dhuguu fi ilaallatanii dubbachuun ilaallatanii taa'uun immoo gaariidha jedha Oromoon immoo yeroo haasa'u. Hubannaa nuuf alaatu waaqayyo. Dubbii waaqayyootu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 21 lakkoofsa 19 akkasumas immoo boqonnaa 19 akkasumas immoo 27 yoo dubbiftan dinqiitu jiraachirra. Qoccoltuu fi aartuu hin ta'in jedha dubartootaan. Dubartii qoccoltuun akka mana citaa guyyaa guutuu dhimmisaa ooluuti jedha. Dubartii qoccoltuu wajjin mana tokko keessa jiraachuurraa lafa onaa keessa mukarra jiraachuu wayya lafa onaa keessaa jedha sagalee waaqayyoota achitti Solomoon yeroo dubbatu. Kanaaf caqxuu dubartiin ta'in dhiirri mana baqata. Gaariin ta'u jechaadha. Waaqayyo bannaanuuf alaatu. Sadaffaa warra ijoollee guddisaniin maal jedhe sagalee waaqayyoo abbaa fi haadhaan ilaa akkasidha. Warra guddisaniin adaba dubbii gooftaatti guddisaa. Xuxuxxanii naarsinaa jedha sagalee waaqayyootu. Efesoon 6:4. Xuxuxxee naarsin adaba dubbii gooftaatti guddisi jedhaan. Namoonni tokko calloo jedhee kan ijoollee xuxuqan jiru kan aarsan jiru. Akkasiin godhinsiin jedha gooftaatu kunoo sagalee isaati. Adaba dubbii gooftaatti guddisa jechuun sagalee waaqayyoo barsiisi, kadhannaa barsiisi. Televezyiiniis akkamii ilaalchisaa jirta, fiilmiis akkamii ilaalchisaa jirta, moobaayiliis akkamii ilaalchisaa jirta laata mucaa kee kana. Maalitti guddataa jirti? Gooftaatti moo seexanatti guddataa jirti? Afaan kee barsiisi, aadaa kee barsiisi, amantii kee barsiisi. Namoonni tokko maqaaf Oromoodha. Afaan Amaariffaa malee hin beektu ijoolleen isaanii. Namoonni baay'een hormaaf guddisu dhala isaanii.
Amaara yoo taate Amaariffa barsiisi dhala kee. Tigiree yoo taate Tigiranyaa barsiisi. Of ta'uu Waaqayyo akka toftaatu hin jibbu. Eenyummaa kee beekaaf si uume. Eenyummaa koo beekaaf na uume gooftaan. Kolaasaayis boqonnaa 3:21 dubbisaa. Kanaaf akka nuti guddifnu, akka nuti kunuunsinu nu gorsa dubbii Waaqayyoo. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 19 lakkoofsa 18 akkasumas 13:24 deebisuudhaaf utuu abdiin jiru mucaa kee adabiidha. Mucaa kee adabi barsiisiidha utuu abdiin jiru. Erganni waggaa 12 ta'e ergan talli waggaa 13 taate maal hojiitti buutati? Miilla jala keessi asii gadi situmti malee innis akkasuma. Kanaaf harmarraa jalqaba qonxoxxaan faarri dubartiif ijoollee faaraan bulchu qaxaqqaxanii iyyanii maraatanii itti kolfanis miti. Faaraan jaalalaan isaaniin bulchu jechaadha. Jaalalatti agarsiisanii. Hubannaan of alaatu Waaqayyo. Maaliif mucaa kee karaa baadhaan reebuu dhiiftee gadhiisii gootee akka inni du'u gootaadha sagalee Waaqayyooti. Gadhiisiin godhinaa ijoollee keessan abbooma. Waaqayyoo eebbifamu. Qabxii arfaffaa ijoolleedhaan immoo maal jedhe laataa sagalee Waaqayyoo maatii keessa jiru waan ta'eef warri guddisanis warri guddatanis abbaan isaatis wayii maatii barsiisaa jira waan ta'eef ijoolleedhaan akkasidha. Ijoolleedha. Abboota keessaniif haadhota keessaniif abboomamaa jedhaan. Abboomamuu qabu ijoolleen warra isaan guddisaniif jechaadha. Efesoon 6:1-3 Kolaasaayis 3:20 lakkoofsa 20 Kolaasaayis 3:20. Waaqayyoo eebbifamu. Nan ariifadhee laata sirriitti dhaggeeffadhaa waan isin hin galle booddee na gaafadhaa. Mata duree biraa tokkotti dhufne ishee kana dhaggeeffadhaa gaadagaa qabdiine. Ulaagaalee filannoo hiriyyaa gaa'ilaa kan jedhu irratti barsiisan immoo dhaggeeffadhaa. Eenyu nan fuudhaa? Eenyuttan heerumaa? Kan jedhu dhaggeeffadhu. Nama akkamii fuudhuun qaba? Nama akkamitti heerumuun qaba kan jedhu qabxii dhaggeeffadhu. Waan torban sitti hima. Ulaagaalee filannoo yookiin hiriyyaa gaa'ilaa tokkoffaa nama amantiitti cimtuu taate yookiin immoo nama amantii isaatti cimaa ta'e. Amantiitti cimaa. Amantii fi qomoodhaan warra tokko ta'an ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Qabxii tokkoffaa. Dubbifanneerra dubbii Waaqayyoo qomoo fi amantii faallaadhaan walitti dhufuun gaa'ela irratti balaa fidanneere. Qorontoos 2:6 lakkoofsa 14-16 ilaala. Amantuu akka kee fuudhii, amanaa akka keetiitti heerumii. Oromoo yoo taate Oromoo fuudhii, Amaara yoo taate Amaara fuudhii, Tigiree yoo taate Tigiree fuudhii. Warri kanaan dura qomoo dogoggortanii wal fuutan immoo qaxxeerii wajjin jiraadhu irraa adda adda ba'uun dhorkaadha sagalee Waaqayyootu dhoowwa waan ta'eetiif jechaadha. Wajjin jiraadhaa. Irraa adda hin bayinaa. Walitti hidhamanii gargar ba'uun dhorkaadha kun dubbii Waaqayyooti waan ta'eef. Inni lammaffaan maal haa ta'u kan jedhuu fi ulaagaalee filannoo hiriyyaa gaa'ilaa kan jedhu qabxii lammaffaa Waaqayyoon kadhachuuf eeggachuun barbaachisaadha. Uumama 24:12-27 dubbisaa. Jaarsichi mana Abiraamii yeroo ba'e Yisihaaqiif haadha manaa barbaacha yeroo ba'e Waaqayyoon kadhate. Yaa Waaqayyo na milkeessi jedhe. Laga bishaanii kana immoo dhaabbadheen eegaati jedhe. Durboota keessaa warra dhufan keessaa yeroon ishee tokkoon bishaan naa laadhu jedhu yoo isheen bishaan anaafis laattee gaala keessa nan kenna jette isheen kun ishee ati anaaf laatte ta'uu isaan adda baafadha jedhee ulaagaalee kaawwate. Ulaagaalee kaawwachuun kee baay'ee barbaachisaadha. Kanan sitti mu garuu raajummaatti of eeggadhaan siilaadheeraan siif hin laanne kan jedhu jiru macaafa qulqulluu keessa siilaachuu dhiisuusaa kan ittiin beektu laphee kee keessatti adda sii baasa Waaqayyo. Jaalala isheessi keessa bulaa jaalala isaas keessa bula. Nagaa sii laata jechaadha. Kana yeroo inni fedhiin foonii nama maraachee edabjuun isa dhungataa bulee isheetu bobaakoo jala bulee etteessa tabjuudhaan qaajja'amtu qijetii sana immoo miti dubbiin. Akkasumatti waan garaan kee itti boqotu keessi kee kan itti diriiru keessi kee kan fedhu fuudhuu fi itti heerumuun barbaachisaadha. Wayeen jaalala isaa si keessa hin jiru yoo ta'e dhiisi. Kan ishee si keessa hin jiru yoo ta'e dhiisi. Waaqayyo hubannaa nuuf laatu. Hubannaa nuuf laatu Waaqayyo.